Erga bara 1981 as waggoota walittaanan afuriif roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Gama biraan sagantaan nyaataa addunyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaaba keessaaf kutaa biyyattii gama kibbaa hongeen rukute biyyattiif balaa guddaadha. Dubbii himtuun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Neville akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuun ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan. In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action. Yeroo hongee bara 2016 hanga 2017 balaan ture tarkaanfii dursee fudhatameen ittifamuun danda'ameera. Bara 2022 sababa hanqina qabeenyaa hamaarraan kan ka'e balaa dhufaa jiru ittisuun hin danda'amu sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira jedhan. Kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dhaaba ijoo gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf arjoomu tokkoof gorsaa imaammataa namni ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti qiyyaafati mootummaa waraanaaf dadammaqiinsa isaarra waan tureef gama geggeessuudhaan hongee gama kibbaa balatti deebii kennan gama qopheessuutiin boodatti harkifachuu ture jedhan. Sanaaf qiyyaafata kennuu dhabuun qabeenyaaf badiisa beeladaaleef sababaa ta'e jedhan gorsaan kun. Haa ta'u malee mootummaan naannoof giddugaleessaa qabeenyaa jiru walitti fiduudhaan naannolee kan akka Somaaleef Oromiyaa keessumaa arjoomtota kan akka sagantaa nyaataa addunyaa of cina hiriirsuudhaan rakkoo jiru furuuf yaadi godhaniiru jedhan. Dhaaboliin gargaarsaa Afrikaa keessaas rakkoon Yuukireen ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun rakkoonni dhaqqabsiise furuu kan hin danda'amneef kanneen miidhaan irra ga'e dandammachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Waraansi Itoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuusaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii Bitootessaa keessa gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsi naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. Wiiliyaam Deevsan ka Beeljeem keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICGdhaaf xiinxalaa dhimma Itoophiyaati. Currently, despite the humanitarian truce, there still seems to be around. Waliigalteen lola dhaabinsaa kan dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabuu fakkaata. Kun ammoo dhaabbattoota gargaarsaaf ka barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu ka jedhamu wajjin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomiif elektiriikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokkoyyuu akka hin fudhatin hubachuu qabna. Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti gama kaabaatti namoonni gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhahaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 12.5 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itoophiyaa kan ta'e Komishinni Bulchiinsa Sodaa Balaa Biyyoolessaa yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine.